Jirra jirtuu daawwattoota kiyyaa nageenya waaqayyoo bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha har'allee viidiyoo bareedduu tokko isinii qabadhee dhufee isin jira. Turtii keessa naga xumura viidiyoo kanaatti na wajjin gochuun irraanfatina akkasuma warri chaanaala kanaa sabiskiraayib gochaa viidiyoo daawwachaa laayik sheer gochaa jirtan hundi keessan hedduu galatoomaa ulfaadha. Galata guddaa na biraa qabdanii harka keessanitti fayyaa bulaa wayyaddan waan hawwitaniin biraan isinaa ga'u isiniin jechuun barbaada. Inni biraan immoo wanti isinitti immoo barbaadu waan ajaa'ibaa. Yeroo gabaabaa keessatti sabiskiraayibii kuma shan akkasiin nagalchitan homaa shakkeessin irraan qabu. Naaf jiraadhaa galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoota kiyya hedduu isin kabaja isin jaalladha. Akkasuma immoo warri maatiin taanii akkuma seentanii sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a. Viidiyoo jaallattan laayik sheer gochuu keessan inda gateenaa isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii maaskii rifeensaa kana shoortii viidiyoo isaa tiktookii irratti gadhiisee hedduun keessan jaallatanii guutuu viidiyoo isaa argitanii akka itti fayyadamu barbaaddan na beeksistanii turtanii anis immoo gaaffii keessan irratti kan xiyyeeffate guutuu isaa isiniif dhufeetiin jira. Wanti itti fayyadamaa yookiin immoo hojjechaa qopheeffachaa jiru isinitti ifa jedhee yaada. Baay'een keessan akkamitti itti fayyadamna maalitti dabaltee maal gootee kan jettanitu jirtu waan ta'eef asirratti haasaa kiyya seeraan caqastanii dhaggeeffatanii viidiyoo immoo seeraan yoo daawwattan wanti hin mul'anne jira jedheen hijaadu'anii. Kanaafuu akkuma asirratti argaa jirtanii jalqaba irratti wanti maashinitti gadi naqee intinaadha reetii yookaan immoo alooveeraa jechuudha. Warri beektan beektu warri hin beekneef immoo asuma keessatti suura isiniif hin maxxansaa jechuudha. Alooveeraa yookiin reetiin maal akka ta'e viidiyoo isaa hin galchine yeroo reetii sana kukkutu. Itti aansuun immoo avukaadoo fireeshiidha kanan fayyadamee jechuudha. Avukaadoo illee tokkumaan fayyadamee. Inni sadaffaan immoo akkuma asirraa argaa jirtanii zayitii yookaan qibaatii avukaadoo fasaashii isaatii jechuudha. Waan sadan kana walitti dabaleetiin fayyadamuu fi qopheessaa jira. Isinillee akka itti fayyadamtanii obsaa tasgabbiidhaan seeraan viidiyoo daawwachaa wanta duraaf duubaa jiru immoo haasaa kiyya dhaggeeffachaa yoo hojjettanii itti fayyadamuu dandeessu. Waan gaariidha. Rifeensaa kan jajjabaatu ani lallaafis akkasumallee dheerinni isaa akka saffisu. Rifeensa dheeressa gaafa jedhamu hedduun keessan maaltu simsi hawwata yookiin immoo maaliif fayyadamtu beektu har'a waan tokko itti fayyadamtanii torbee kana rifeensi keessan akka dheeratee lafaaru akkasitti eegaa jirtu. Isa kanaa miti. Iddoo goggoriinaa shawwadaminaa obsa qabaadhaatii wanta itti fayyadamtanii seeraan itti fayyadamaa duubaa fi duubasaa eegaatii itti fayyadamaa waan gaariidha. Rifeensa bareedaa halluu bareedaa qabu bakka barbaadanitti argachuudhaaf jalqaba irratti yeroo isin rifeensa keessaniif kennitanii itti kunuunsitan akkasuma dibata rifeensa keessaniif ta'uuf hin taane adda baastanii beekuun inni kunillee kunuunsa rifeensa keessaa isa tokko. Shaampoon rifeensa kan miidhullee jira, kan kukkutu, kan maal godhu, kan buqqisullee jira. Isa kanallee adda baastanii beekuun murteessaadha dura rifeensa gaarii qabaachuuf. Akkuma asirratti argaa jirtanii egaa maaskii kiyyaa asirra geessisiitiin jira walitti daakan jira jechuudha. Kan duuba sana maalitti dabaltee achii booda kam goonaa maal goona hojii jettan viidiyoon hedduu akka ajaa'ibaatti isinitti mul'ata jedheetii yaada. Ani garuu wanti nama ajaa'ibu akkuma carraa koo ta'ee fedhiin konni guddaan viidiyoo hundi isaa ifa ta'ee akka isinitti mul'atu nan barbaada. Garuu isiniyyuu beektu mitiira warri biyya namaa keessa mana namaa keessa jirtanii haalli mijataa miti. Yeroo hundumaa ani maal seetan koo intina kaameraa dhokseen jechuudha. Kana waraabuu kaameraa dhoksee waan ta'e carqee wayirra buusee fa'aa waraaba. Akkasumallee sarraatinoota baay'ee wajjin hin hojjedha. Maatiin illee hin jiru faamilii warri nuyi bira jirru jechuudha. Namni kamuu kan kaameraa barbaadu hin jiru. Ijoollee sarraatinoonni illee kaameraa na waraabdee waan tokko tokkotu jira jechuudha. Kanaaf dhokseen kana waraabu akka carraa ta'e immoo ni mul'ata. Kanarraa keessumaa baay'ee kiliinii kan ta'edha. Gaafa isinitti uuma jedheen yaadu shamarran keenya itti fayyadamaa isin fayyada. Lafeerra bu'a malee lafa hin bu'u. Kanarraa immoo baay'ee tokko lallaafa kan sin ajaa'ibu. Avokaadoon baay'ee tokko lallaafa maal akka ta'e hin beeku kan guyyaa kaanirraa adda. Wanti itti dabale reetii fi zayitii yookaan qibaatii avokaadoo dhangala'aa isaatii avokaadoo tokkoon fayyadamee kana fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Yeroo rifeensatti dibatanii warri haaraa taatan chaanaalaa fi akkamittiin itti fayyadamnaa warri jettanii jalqaba irratti rifeensa keessanitti erga maaskii kana haala kana dura duuba isaa eegdanii maaskii kana hojjetattanii booda rifeensa keessanitti dibdanii daqiiqaa 30 booda bishaan qulqulluu fi shaampoo rifeensa keessaniif ta'u
ittiin ofirraa miicuu dandeessu jechuudha. Sa'aatii 2-3 ofirra tursuun hin danda'ama, rakkoo tokko hin qabu. Kuni wanta mana keessan keessatti ofii keessanii itti amanamummaadhaan hojjettanii waan ta'eef alkoolii maalii qabaate waan tokko wanta rifeensa miidhuu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu sa'aatii hedduu ofirra bulchitanii oolchuu dandeessu isinitti tamachaanaan garuu bakka hojii deemuun jira hojiin bakka namatti hin tolu waan ta'e waan akkasii mataa irratti dibatanii deddeemuun namatti hin tolu daqiiqaa 30 booda garuu wanti kun hojii hojjetaa jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa 30 ofirra turtanii ofirraa miicanii rifeensi keessanii qibaatii isiniif ta'u haala itti fayyadamtan sanaan itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuu barbaade. Egaa akkuma asirratti argaatee jirtan erga kana ta'ee booda amma kana ofii kootii dibachuutti hin jira jechuudha. Garuu kaameraa dhoksiitiin jira, carqii irra buuseen jira. Sababni isaa iyyuu fooq irratti ol baasee fooq irratti fayyadamuutti hin jira. Achirra immoo saraatiin jiru waan ta'eef hinaafaa waan tokko illee jira. Yeroo tokko dhugaa dubbachuun gaariidha. Haquma jirtu dubbatanii bakka namatti dhiitii yoo bulan wayyaa miti illee daawwattoota kiyya. Innaa hinaafaan illee hin jira. Isuma dhugaa dubbannee jechuudha. Maqaa namaa dha'uun yoo hin barbaachisne kaameraa dhoksiitiin jira garuu haala kanaatiin itti fayyadamaa jira jechuudha. Isinitti mul'ata jedheeti yaada. Baay'ee tokko gaariidha. Maaskiin kun itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaade. Inni biraa wanti isiniin jechuu barbaadu gaaffiin keessan hedduudha. Viidiyoo waraabeen of bira kaa'ee jira. Chaalenjii rifeensa kiyyaaf gochaa jiru dibata yookiin immoo akkasuma maaskiin yeroo yerootti rifeensa kiyyaaf kunuunsa gochaa jiru viidiyoo waraabeen of biratti qabee jira isiniin jedheen ture karaa tiktookiidhaan jechuudha. Guddinyoota koo yookaan riijoonni koo karaa tiktookii jirtanii daawwattoonni koo marti keessanii sababni as yuutuubii gubbaa irratti dafee viidiyoo hin gadhiisnee fi viidiyoon dura gadhiise yoo daawwattoota qabaatee yoo ilaalame malee guyyaa guyyaan as yuutuubii irratti viidiyoo gadhiisuun faayidaa hin qabu. Kanaaf iyyuu isin warri itti fayyadamuu barbaadan ana wajjin chaalenjii gootanii buutanii baatanii rifeensa keessan kunuunfachuu warri barbaadan sheer waliif godhaa viidiyoo daawwadhaa. Akkasumallee warri miseensan ta'in miseensa ta'a yookaan sabskraayibii godhaa viidiyoo laayikii godhaa. Ani immoo yeroo yerootti wanta itti fayyadamu isiniif sheer gochuu nan danda'a jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kanarra gaheetii jira. Baay'ee tokko bareedaa, baay'ee tokko namatti tola. Kanarraa ajaa'ibayyuu maal akka ta'e hin beeku. Shakkiin ani qabu qibaatii yookaan zayitii abukaadoo sana waan inni itti dabalee immoo maaliif jedhee yaada isinillee tilmaamuun isin rakkisu. Baay'ee tokko lallaafee har'a. Kana fakkaataa daawwattoota kiyya haga ammaatti waan wajjin turtaniif hedduu galatooma ulfaadhaa. Baay'ee isinin jaalladhaa, isinin kabaja. Viidiyoo birootiin nagaa walitti deebinutti nagaa fayyaa naa ta'a. Galatooma. Baay'ee.